Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Nageenyi baraadha. Saanamni alaamanni waatiif maatiin hundi nagaadha. Ani nagaa kooti rabbi faa galatu kun sagantaa YouTube chaanaalii Kushland irraa isiniif darbudha. Ani Abdiin jedhama. Yeroo darbee qophii tokko isin biraan gahee ture. Viidiyoolee garaagaraa yeroo garaagaraatti chaanaalii kana irratti isiniif gadi lakkisaan ture. Qophiilee sanarraa waan baay'ee akka barachaa jirtan natti himaa jirtu baay'ee tokko galatoomaa jechuun barbaada. Har'as qophii tokko isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Eeyyen ilmi namaa kun yeroo addunyaa kana irratti jiraatu bu'aa bayii baay'ee keessa darba. Iddoo ga'uu barbaadu salphumatti ilmi namaa ga'uu hin danda'u. Kun baay'ee wanta chaalenjii nama godhu, wanta ifaajee xaarii baay'ee gaafatudha. Eeyyen garuu iddoo barbaanne ga'uu barbaanna. Iddoo gaarii ta'e tokkos ga'uu barbaanna. Iddoo sana akkamitti ga'uu dandeenya? Namoonni addunyaa irratti iddoo gaarii sadarkaa guddaa gahan maal hojjetaniitu? Yookiin namoota kaawwan irraa wanni isaan adda hojjetan maalidha? Eeyyen sakreetiin tokko jira. Namni hunduu ni hojjeta. Garuu namni hundi successful yookiin immoo iddoo barbaade ga'uu nama danda'u. Eeyyen maali? Mistirri jiru sun yookiin immoo sakreetiin suni maali waan jedhu irratti qophii tokko isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Amma dhuma sagantaa keenyaatti na faana turaa qophii kana hordofaa. Namni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Kuni maaliif yeroo garaagaraatti qophiileen an chaanaalii kana irratti gadi lakkisu akka isin qaqqabaniif isin fayyada waan ta'eef. Eeyyeen kabajamtoota daawwattoota sagantaa kiyyaa like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina. Ani Abdiin jedhama. Maal jedhe naan jetta? Maali wanti gufuu sitti ta'e? Yaaltee ifaajjee dadhabuu kan keeti? Moo hirriba gahaa argachuu dhabuu kan keeti? Humna gahaa argachuu dhabuu kan kee ta'inaa laata? Yeroo gahaa argachuu dhabuu kan keetii laata? Maali wanti yeroodhaa gara yerootti bakkuma dhaabattetti akka siidaa akka haftu kan si godhe? Moo qarshii gahaa dhabuu keeti laata? Fira maatii yookaan nama si qarqaaru dhabuu kan keeti? Isa laata rakkoon kee inni guddaan? Inni dhaabee si hambise. Naman siin jedham sin baanaam na dhageessaa? Sababa lafatti naquu dhiisi. Osoon akkas godhe, osoon akkas ta'e, osoon akkasis gochuu baadhe jechuun itti dhiisi. Osoo ofirraa darbii facaasii gati. Ati okkotee miti kan salphaatti cabdu. Nama hundatti himimee akka of jijjiiruu dandeessu. Seenaa kee yaraa sana namootaaf qoodimee akka irraa barataniif. Ati garuu har'a achi hin jirtu. Seenessaa seenaa kan keetii taatee jirta. Amma akka nama jaannata keessa jirutti gammachuu guddaas akka qabdu itti himime. Garuu kana hunda kan argachuu dandeesse akka harreetti ifaajjee dadhabdee akka ta'es achumaan itti himime. Ofii kee kophaa kee osoo eenyuyyuu harka si hin qabin ifaajuun qofa rakkina kee baruun qofa akka dammaqtees itti himi. Keessa keetti abidda qabsiiftee nadaamoftee akka bakakkaatti utaaltee iddoo raftee akka kaates itti himi. Ati beekumsaa fi muuxannoo gahaa, ati qarqaarsa gahaa fi ilaalcha danda'uu naamusa gahaa akka qabdu hunda itti hojjechuu dandeessu akka qabdus beeki. Jireenya kan kee keessatti wanti gaariin kan calqabu rakkinaa fi dadhabbiidhaan akka ta'es beeki. Wanti dadhabbii xaarii ifaajee malee argamu wanta si balleessu qofa yoo ta'e malee gara keetitti hin dhufu. Kana yoomiyyuu hin irraanfatin. Bakka yaadan ga'uun dadhabuudha. Bakka yaadan ga'uun yeroo kennuudha. Bakka yaadan ga'uun yeroo itti fayyadamuudha. Itti fufiinsaanis hojjechuudha. Nuffuu, tuffachuu, dadhabee jechuu dhiisuudha. Kana qofaa miti xinnoo irraas calqabuudha. Yeroo biraa osoo hin taane ammas calqabuudha. Bakka yaadan gahuun gara dadhabuutti sodaa tokko malee deemuudha. Yoo argachuu barbaadde sodaa tokko malee garasitti deemuu qabda. Eeyyeen sodaa tokko malee gara dadhabuutti, gara ifaajuutti deemuu qabda. Carraan kee kana qofa. Yeroon qabdus kana qofa. Amma dhukaasi. Namaa gadi kan si godhe san ija jaamsi. Boru wanti jedhamu hin jiru. Yeroon kan koo dhiyaachaa jira. Osoo hin taane yeroon kan kee amma gahee jira jettee akka dammaqtees itti himimee namootatti. Eeyyeen yeroon carraa jiru hundatti fayyadamuun uf jijjiiruu amma akka ta'es itti himi. Namoonni baay'een taa'anii yeroo biraa eegu. Miti yeroon wanta harka kee jiru hundatti fayyadamtee uf jijjiirtu amma qofa akka ta'e itti himi. Bakkaa fi hawaasni ati keessaa dhalatte baay'een isaanii
rakkoo akkanaa kana dhandhamaa akka jiraatanis ammas dhandhamaa akka jiran itti himi. Isaaniifis mee waan tokko gochuudhaaf yaali. Yoo barbaadde ni dandeessa. Ifaaji sababa baay'isuun gatii hin qabu. Inni duubatti booddeetti gara gadiitti si harkisa. Si soba. Si keessa jiru osoo hin taane dhara abjuu ta'e sitti hima. Soba kana akkamitti dhaabuu dandeessa? Isa kan dhaabuu dandeessuun akkam akka ta'e beektaa? Dhugaa keessa kee jiru fonqolchitee baasuun qofa. Dhugaan sun maal seetan? Dhugaan sun ati yeroo qabda. Ati qarshii qabda. Ati dandeettii qabda. Ati muuxannoo qabda. Yeroon jiru amma har'a qofa. Kaayoon keessa kana qofa. Abjuun keessa isa qofa ta'uu qaba. Kana qofa hordofi duukas bu'i. Yaanni keessa dhugoomee ni argita. Ba'i bu'i. Jabaadhu hojjedhu. Milkooftee argita. Maal jedhis naan jette. Wanti hunduu ni danda'ama. Wanti hin danda'amne hin jiru.